as ko bishaan wayii fuudhii kootu bishaan kennaa fi namni bira jirtan. Namni bira jirtan bishaan fudhadhu. Jikan manis me. Ramadan jirti hilla. No, mee maayikii qabadhu narraa bishaan fudhadhu wanni Halima bishaan fudhadhu. Rakkoon qabu lubbu. Bishaan fudhadhu naa siin jedheeti bishaan fudhadhu. Bishaan rakkoon qabus. Anjireen Bishaan fudhu. Halima deemi bishaan fudhadhu. Hai daki fidadhu koot. Kai bishaan fidadhu yookiin namni bira jirtan bishaan kennaafi. bishaan ajaan qabu. Bishaan ajaan. Bineensi bishaan fuudhi atiin akkana qo'i nuti rasuula sallallahu alaihi wasallam obsineetiin hin jiraachuu jiraami. Bishaan fudhadhu waan rabbii namarra fide takka innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jedhiiti bishaan fudhadhu. Kabbaar saayoon qartuu adeelam garuu bishaan fudhadhu. Kuni waan hin jirre wallahi. Kuni waan hin jirre nan ta'e waan addunyaa irra jirre wallahi. Bishaan fudhadhu bishaan fudhadhu. Bishaan miti abootiin adiisa biyyee isinii nyaadda. Hojii nama akkasitti furmaata nama ittiin godhin. Isin nama akkasitti illee ishii jedhee si dhaga'u miti sammuun deemteerti. Ulfaata wanti. Kun biyyaanii miti. Takka rabbiyyee wallahi si fudhatti. Nama maalittiin du'e akka nama saree wayii du'e. Akka waan saree wayii du'e. Badee haadhatti hedduu irra rabdi naa kenni jenna wallahi. Galaas duutee fi Mitan kana naan jette anji. Haadhatti hedduu jedheen sanuu biyya na galchin jenneeni. Oi, muna ati maadaamii isii arabiffaan nama dubbisuu hin dandeettaami? Quxurii maadaamii isii munatti kenni. Ergi quxurii maadaamii isii furmaataami ergi quxurii maadaamii keeti. Quxurii maadaamii keeti munatti ergi furmaata ta'a malee ati waliyyisiisuun furmaata takka illee ta'u. Quxurii maadaamii keeti munatti ergi. Lula, nama Dubaayee jiru keessa nama tokko nu barbaachisa. Eenyudha Mubaarik yookaan immoo dubartoota keessaa nama biraa ilaallee nama Dubaayiin higgii beeku. Aqeen tana kana waan kaffalamu kaffallee fi niitii sana nama Oromoo ta'e tokko bira fuudhuudha. Bakka mafti hamma nuun qabnu kana bichaadha. Mucaa kana ofitti furachuu qabna dafnee Oromoo wayii achi keessaa ofitti furachuu qaba. Waan madaamii sanaa kaffalamu hin kaffalla. Hammatti kaffalla. Mucaan kun gizee booda hin jirtu. Haadha ishee duuni immoo akkaataa qaba. Haadha ishii kana mummuraniitu awwaalanii reenfi bultii shanitti argame. Haala qaba kanaafuu mucaan kun ammatti haa fuudhamtu Dubaayitti manatti mana namaatti haa fuudhamtu. Naasir Adolee jira. Hawwiin faa jiru haati manaa Naasir Adolee. Dubartoota ciccimtuu jira Dubaayii keessa. Emoojii boo'ichaa dhiisaati. Ijoollee Dubaayii jirtu irratti sheernaa godha. Emoojii boo'ichaa dhiisaati. Nama ala jiru shaqqaalaa osoo hin ta'in nama ala jiru irratti sheer godha. Intalli tun haadhatu irraa du'e. Haadha immoo obboleessattu qaqqalee ajjeese. Guyyaa 5 keessatti reeffi argame. Eena garbata intaloon tun maraachuuf deemu jirti. Nama Dubaayii hin jiru bichaa barbaanna. Nama isii ofitti fuudhuu danda'u. Na'imaan fayyaa qaba. Na'imaa nu galchita tokko barreeffataa tutan. Na'imaa nu galcha isin fudhachuu barbaadde. Nu ammootu waan barbaanne madaamii qabalee. Namni mucattii tana fudhachuu barbaadan tokko naa barreessaa wanni banna gastina wanni naa kennu. Rakkoo miti barjoola isii fuudhuu wanni rakkisan jiru akkamiin fuunaadha mari'aadha malee isii fuudhuun rakkoon qabu itti fuunu uummanni Oromoo tana waan hin goone hin qabuti isii nama fuudhuu fi nama itti goonu ni haa goonuti. Moditara naa kennime. Moditara naa kenne obboleetti akka taate ta'e moditara naa kenne yookiin moditara qabdaa Dr. Hawwiyati. Moditara biraan qaban. Moditara naa kenni Alima. Hin beektu waa baay'ee jiru. Moditara naa kenni gadi na qabiti sitingi keessi seeni moditara naa kenni. Fayyaa ta'e maraasa malee. Wantoota tokko barreeffadhu Lula yoo akkas goote malee Adde haadhatti yaashu. Moditara ana moditara guutuu kenni. Furmaata maatiin goone miti itti goona ammatan. Birri dhibba gurre isaa ammaa kana birri madaamii kafallee fi halli nu qabna. Rabbii jedhaanii barbaadu ta'uu bineensi. Moditara guutuu naa kenni Alima. Akkam ta'a.
Moditara isaan kenni nama akkame ol galcheetti godhuu danda'a. Moditara naa kenni Alima akka taate ta'e moditara naa kenni. Nothing the one. Qoy keessan barreessaa fi lula. Moditara kennii fi jedhi. Ustaz Muhammad Ahmadi waami melula. Ustaz Ahmadi waami. Ahmadiin sheeritti godhe yoo ka dhufu taate yaama. Hayyoo namni as jala jirtan haala kanaan dubbiin deemaan jirtu sagaleen kiyyan dhaga'ama. Dhaga'ama. Ayyee ana moditara illee naa kennaan jirtuuti namni rabbitti amanta qabdan rabbitti amantan. Lula hin dhufna rakkoon qabu lula amma mucayyoon tuni ganamarraa wajji haasa'u jira. Mucattiin ammootu sirriitti ammootu sammuun deemtee jirti hedduu takka bootii wanta haasoftu waan gootu hin beektu odoo amma mana kiyya banee irraa dubbataa ture nama hedduu laalaa ture. Nan dadhabee jette dhuguu lula. Achilum atmatam. ይሄ ራሱ በግድን ያስገባውት በቃ እኔ አልችልም አለች ማን የኙ ይደቁ እንደ ኦፉን ቤኩን አንቺ አንዲያው ጉባዳ ይረና